Ligiin jaalatamaan addunyaa kana Premier Leaguein England xumuramuudhaaf taphoota torbee shan qofaadha kanaaf kaleessa taphni cimaan waggaa kana Itaaliyaatti Manchester City fi Arsenal gidduutti geggeeffame injifannoo Manchester City goolii 2-1 kan xumurame tapha baay'ee hawwataa ture. Tapha kanaan Manchester City carraawwan argate gara goolitti geeddaruudhaan gool 2-1 injifatee jira. Keessattuu Manchester City goomsa taphattoota sarara gidduu Ryan Cherki fi akkasumas sarratti Nico Reilly mul'isaniin kaleessa akka waliigalaatti Bernardo Silva dabalatee Erling Braut Haaland qindoominni sarattisaa fi sarara fuulduraa ture garee kana milkeessee jira. Pep Guardiolaan leenjisaa muuxannoo qabanii fi keessattuu torbeewwan xumuraa ji'oota xumuraarratti qoosaa hin beekne ta'uu isaanii taphatti mul'isanidha. Ryan Cherkin haala dinqii ta'een goolii ittiin dursan galchee sana booda dogoggoraan karra eegaa Manchester City Gianluigi Donnarumaatiin Kai Havertz goolii lakkoofseen kan wal qixxaatanii egaa kilaboonni kunneen lamaan kanumaan boqonnaa ba'an. Boqonnaa deebiin akkuma boqonnaa duraa kubbaa ijaaree taphachaa kan ture Manchester Cityin goolii Haaland galcheen qabxii 3 milkeeffachuu kan danda'e kubbaa kana Donnarumaadhaan gara Nico Reilly harkaan kan dabarse sana booda Reilly'n dookuudhaaf haala dinqii ta'e inni kenne dookuunis deebisee Nico Reilly'dhaaf kennuudhaan Nico Reilly'n Haalandiif dabarse Haaland gara goolitti jijjiire tapha kanarratti egaa dogoggorri Donnarumaan hojjete akkuma jirutti ta'e garuu goolii lammaffaadhaaf gumaachisaa ol aanaa ta'uusaa tapha itti arginedha. Tapha baay'ee hawwataa ture gama Arsenaal yaaliiwwan akka Easy faa sibiilli goolii jalaa deebise kaasuun ni danda'ama. Havertz faa dirree keessatti wanti ture gaatamni kun hagam cimaa akka ta'e kan namatti mul'isudha. Tapha booda leenjisonni garee lamaan yaada kennanii jiru. Pep Guardiolaan yaada kennaniin Magalhaes fi Saliba faallaataan taphachuun baay'ee ulfaata. An osoo Haaland ta'e bakka sana taa'ee taphachuu caala kitaaba dubbisuun filadha jechuudhaan kan dubbate Pep Guardiolaan hagam taphichi fi akkasuma taphattoonni sararrittisaa Arsenal Magalhaes fi Salibaan cimoo ta'uu isaanii ibsuu barbaadetti Pep Mikel Arteetaan ammallee morkii waancaa keessa jira. Umraatini falmannaa jedheeti jira. Bernardo Silvaan gaatamni kaleessaa murteessaa ta'uusaa kaasee jira. Taphoonni itti aanan yookiin taphoonni hafanis akkasuma tapha barbaachisoo fi xiyyeeffannoon taphatan ta'uusaa dursaan taphattoota kilaba Manchester City kaasee jira. Martin Odegaard akkasuma taphoota itti aanan kan injifatan yoo ta'e akkasuma injifachuudhaaf kan taphatan ta'uusaa kaasuudhaan shaampiyoonii ta'uu akka barbaadanii fi ni taana jechuudhaanis dubbatee jira. Amma booda kilaboonni kunneen taphoota Manchester City tapha jaa'isaa fi Arsenal tapha shanidha. Kanaafuu taphoota hunda isaa kanaaf kan injifatan yoo ta'e qabxii wal qixaanii kan xumuranii amma garaagarummaan qabxii 70-67 Arsenal 70 Manchester City 67 qaba. Garaagarummaan goolii Arsenal 37 goolii qulqulluu qaba. Akkasuma Manchester City goolii 36 kan qabu. Egaa taphoota itti aanan kilaboonni lamaanuu kan injifatan yoo ta'e egaa carraan qabxii wal qixaan xumuruu ni jiraata jechuudha. Qabxii wal qixaan kan xumuran yoo ta'e egaa kan isaan gargar baasu goolii qulqulluu isaan qabanidha. Sanaanis kan wal qixaan yoo ta'e goolii isaan galchanidha garee faalaarratti akka walii galaatitti. Kanaan immoo Manchester City goolii 65 galchee jira. Arsenal 63 ni galchee jira. Kanaanis kan wal qixaatan yoo ta'e walitti dhufeenyi isaanii maal fakkaata? Walitti dhufeenya kilaboota kanneen lamaan gidduutti bara kana geggeeffameen eenyutu injifate kan jedhuun ilaalama. Kanaanis wal qixaatan kan ta'u yoo ta'e ammoo walitti dhufeenyi isaanii kanarratti kamtu goolii hedduu galche kan jedhu ni ilaalama. Filannoowwan shanan kunniin kan wal qixxeessu yoo ta'e taphni torbee 39ffaa yookiin taphni isaan adda baasu kan qophaa'u ni ta'a. Kun seenaa Premier League England keessatti waan ta'e hin beekne bara kana carraan jiraachuu akka danda'udha kan himamaatee jiru. Egaa taphni kaleessaa taphaa akkaan murteessaa fi egaa Arsenal taphicha osoo kan injifatu ta'e hamma ta'e yookiin carraa bal'aa shaampiyoonii Premier League England ta'uu qabaachuu qaba ture. Ta'us garuu carrichi fayyadamuu hin dandeenye dirree keessatti caalee kan taphate gareen Pep Guardiola Manchester Cityin milkaa'eetii jira. Taphoota biroo kaleessa taphatamaniin Aston Villaan daqiiqaa dhumaarratti goolii galcheen Sunderland goolii 4-3 injifatee jira. Akkasuma Liverpoolis daqiiqaa dhumaarratti goolii Van Dijk galcheen Derby Merseyside Everton goolii 2-1 kan injifate. Nottingham Forest goolii 4-1 Burnley injifachuu danda'eetii jira jechuudha. Premier League England kanaan gaa taphoota hamma yoonaa taphatamaniin Manchester
Cityn qabxii Arsenal qabxii 70 dursaa jira. Manchester Cityn qabxii 67 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Liigichi haala ajaa'ibaa ta'een kan itti fufee jiru keessattuu morkiin waancaa taasifamaa jiru kilaboota kanneen lamaan gidduutti daran olaanaadha. Goolii hedduu galchuudhaan taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester City Erling Braut Haaland goolii 23 dursaa jira. Igor Thiagoon Brentford irraa goolii 21 itti aana. Antonio Semenyoon goolii 15 Manchester City irraa sadarkaa sadaffaa irratti argama. Arsenal Manchester City sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa Manchester United akkasumas Aston Villa qabxii 58 qixa qabaachuudhaan goolii wal caalanii sadarkaa sadaffaaf afuraffaatti argamu. Liverpool qabxii 55 sadarkaa shanaffaarratti jira. Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton sadarkaa 10 jiru qabatanii jiru. Tottenham Hotspur, Burnley fi Wolves kilaboota sadarkaa gadii keessatti argamanidha. Bundesliga Germany Bayern Munich shaampiyoonii dorgommichaa ta'ee jira. Kilabiin kun walitti aanseeti kan shaampiyoonii Bundesliga German ta'e Vincent Kompany'n shaampiyoonii liigichaa ta'uu danda'e jira. Leensaan dargaggeessi kun egaa tapha kaleessa Stuttgart goolii 4-2 injifatan booda shaampiyoonummaa isaa kan labsate. Rafael Guerreiro, Nicolas Jackson, Davies akkasumas Harry Kane gooliiwwan injifannoo Bayern Munich galchaniiti jiru. Bayern Munich fi Harry Kane barana goolii 32ffaa Bundesliga German galchee jira. Waliigala goolii 51ffaa adha kan galchee bara kana qofa taphoota hundaan jechuudha. Lammiin England yeroo dinqiin yeroo milkii Bayern Munich waliin dabarsaa jira. Bayern Munich Champions League Europaatti walakkaa xumuraatiif darbee jira. Waancaa mo'amtoota German injifatee jira. DFB Pokal walakkaa xumuraatiif ga'ee jira. Kanaaf waancaa lama milkeeffatee waancaa lamaadha kan isaafu. Vincent Kompany'n egaa milkaa'inaa kana duuba leensaa jirudha. Leensaan kun egaa barichaan yeroo leensaa kilaba kanaa ta'u namoonni hedduun shakkaa turanii ta'us garuu shakkii kana zeeroon baay'isee jira. Vincent Kompany'n taphataan duraanii Manchester City amma bara leensummaa isaattis milkaa'ina ol aanaa dhandhamachaati kan jiru. Kaleessas marsaa 35ffaadhaa fi shaampiyoonii Bundesliga German ta'uu kan danda'e Bayern Munich egaa Bayern Munich Champions League Europaattinis haala dinqii ta'e marsaa walakkaa xumuraatiif ga'uunsaa kan beekamudha. Akka waliigalaatti shaampiyoonii Bayern Munich ta'uu isaa hordofee Dortmund akkasuma RB Leipzig fi Stuttgart kilaboota sadarkaa 2-4 qabatanii fi hirmaannaa Champions League Europa argachuudhaaf iddoo sirrii irratti argamanidha. Odeeffannoo Premier League Itoophiyaatti yoon darbu Premier League Itoophiyaa torbeen 28ffaan kaleessa staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa fi akkasumas staadiyeemii Finfinneetti taphatamaniiti jiru. Tapha staadiyeemii Finfinneetti taphatame irraa eegaluudhaaf Nageellee Arsiin Hadiyyaa Hossaanaa waliin qixabee jira. Nageellee Arsiin taphoota walitti aansee qixabaa jira. Gareen kun egaa garaagarummaa dursaa liigichaa waliin qabu carraa dhiphisuu fayyadamuu hin dandeenye. Amma garaagarummaan dursaa liigichaa Buna Sidaamaarraa qabu gara qabxii 10tti bal'atee jira jechuudha. Tapha kaleessaa irratti gareen kun goolii Kiitii Kaajimaa daqiiqaa 48 irratti galcheen dursa qabatee ture ta'us garuu goolii erga galchee booda qabxii eegsifachuuf rakkachaa jira. As dhiyoo kana kilabichi gooliin kanaan booda daqiiqaa 72 irratti Tamasgen Birhaanuu goolii qixxeessituu Hadiyyaa Hossaanaa galchuudhaan taphni kilaboota kanneen lamaanii goolii tokko qixaanii kan xumurame. Goolii tokko galchuudhaan qabxii tokko kan argate Hadiyyaa Hossaanaan qabxii 34 sadarkaa kurnaffaa yoo qabatu, Nageellee Arsiin qabxii 44 sadarkaa sadaffaarratti argama. Qabxiin inni qabu Machaal waliin wal qixa ta'us garaagarummaa gooliitiin Machaal goolii 13 waan qabuuf Nageellee Arsiin goolii 7 qulqulluu qaba. Kanaaf sadarkaa sadaffaa qabateeti kan jiru. Taphni biraa kan goolii tokko qixaan xumurame achuma staadiyeem Finfinneetti Buna Itoophiyaa fi Arbaa Minch gidduutti kan geggeeffame ture. Taphni kun goolii tokko qixaan kan xumurame goolii galchuudhaan Bunni Itoophiyaa goolii Biiniyaam Geetaachoo daqiiqaa 16 irratti galcheen dursa qabatee ture. Boqonnaa deebii daqiiqaa 67 irratti Naqaachoo Yaasiin goolii qixxeessituu Arbaa Minch galchuudhaan kilaboonni kun qabxii qooddataniiti jiru. Bunni Itoophiyaa qabxii isaa 38 gaachuudhaan sadarkaa 7ffaa irratti argama. Arbaa Minch qabxii 24 sadarkaa dhumaa 20ffaa irraa taa'eeti kan jiru. Taphni biraa kan staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti yookiin taphni staadiyeemii lammaffaatti taphatame tapha Buna Sidaamaa fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa ture. Taphni kun injifannoo Buna Sidaamaa goolii 2-0dhaan kan xumurame. Bunni Sidaamaa gama hundaanuu caalee taphachuudhaan
carraawwan hedduu muudhaan gool lamaaf zeeroodhaan injifatee jira. Gooliiwwan injifannoo Buna Sidaama jijjiirraa marsaa lammaffaa Premier League Itiyoophiyaatiin Qiddus Giyoorgis irraa gara Buna Sidaamaa kan deeme Abeel Yaaloo gool lama galchee jira. Goolii daqiiqaa 72 irratti taphaan akkasuma daqiiqaa 96 irratti daqiiqaan idilee xumurame 6 irratti jechuudha. 96 irratti peenaalitiidhaan galcheeni Bunni Sidaamaa goolii qulqulluu lamaa fi qabxii 3 kan milkeeffate. Kanaanis Bunni Sidaamaa dursummaa isaa cimsatee jira. Bara kana shaampiyoonii haaraa liigichaa arguudhaaf kan jiru garaagarummaan kilaboota isaa gadi waliin qabu Bunni Sidaamaa gara qabxii 10tti bal'atee jira. Egaa qabxii kana dhiphisee gariin murkii shaampiyoonummaa keessa turuu danda'u ammatti argaa hin jirru. Kilaboonni sadarkaa lammaffaa shanaffaa jiran ga'umsa isaanii irratti itti fufiinsan taphoota injifachuu irratti hanqina qaban waan ta'eef Bunni Sidaamaa carraa kan fayyadamuudhaan akkasuma ga'umsa bara kana mul'isaa jiru shaampiyoonii liigichaa ta'uudhaaf imala dinqii taasisaati kan jiru. Abeel Yaaloo baay'ina goolii galchuu Premier League Itoophiyaa goolii 19 dursaa jira. Taphataan kun taphoota as dhiyoof Bunni Sidaamaa taphataa jiru hundarratti goolii galchaati kan jiru. Egaa jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota murteessoo kilaba gara kilabaatti jijjiiraman keessaa Abeel Yaaloo jalqaba irratti kaasuun ni danda'ama. Taphni biraachuma Staadiyeem Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 12 irraa eegalee taphatame kan Machaalii fi Hawaasaa gidduutti gaggeeffame ture. Taphni kun tapha hawwataa hin turre. Dirree keessatti sochiin taphaa garee lamaanuu akkasumaraan fooyyee hin turre. Egaa goolii maliidha kan xumurame. Machaalis ta'e Hawaasaan tapha kaleessaatiin qabxii qoodachuu isaaniitiin carraan garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qaban dhiphisuudhaaf ture osoo hin milkaa'in hafeetu jira. Machaal qabxii 44 qaba. Hawaasaan qabxii 43 qabaachuudhaan sadarkaa afuraffaa irratti argama. Premier League Itoophiyaa kun har'aasitti fuudhaan taphoota sadi kan keessummeessu ni ta'a. Staadiyeemii Finfinneetti Bahar Daar Shaggar waliin ni taphata. Akkasuma Itiyoo Elektiriik Madin Itoophiyaa waliin morkiin taasisuun eegama. Staadiyeem Yuunivarsiitii Hawaasaatti Shiree Indasillaaseen yookiin Mirregannas Shireen Walaayitaa Diichaa waliin taphachuudhaan torbeen 28ffaan kan xumuramu ni ta'a. Egaa torbeen 29ffaa Premier League Itoophiyaa Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa irraa gara Adaamaatti dhufuudhaan egaa taphoonni hamma torbee xumuraatti jiran Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaa fi akkasuma Staadiyeemii Finfinneetti kan taphataman ta'uu isaati jechuudha. Premier League Itoophiyaa bara kana shaampiyooniin haaraan mul'achuudhaaf waan deemaa jirudha kan fakkaatu. Qabxiin hamma yoonaatti galmaa jiru Bunni Sidaamaa qabxii 54 dursaa jira. Kilaboota isaa gadi jiran irraa qabxii 10 fagaateeti kan argamu. Mashaal qabxii 44, Nageellee Arsiin 44 qaba. Akkasuma Hawaasaan 43, Faasil 42 qabaachuudhaan sadarkaa tokko hamma 5 jiru qabatanii jiru. Adaamaan qabxii 33 sadarkaa 11ffaa irratti argama. Kilabni kun taphoota 5 walitti aansee mo'amee jira. Amma hireen isaa kan murtaa'uu danda'u kilaboota isaa gadi jiranidha. Kilaboonni isaa gadi jiran taphoota kan injifatan yoo ta'e carraa liigicha keessa turuu ni jiraata. Ta'uu baannaan garuu kilabni kun liigicha keessa turuudhaaf wabii uumaatu akka hin qabnedha kan namatti mul'isu. Taphoota 5 darbe garee walitti aansee liigichaa mo'ame Adaamaa qofa. Egaa kilabiin kun taphattoota hedduu bara dorgommii kana mallatteessifachuun isaanii yaadatamaa. Inumaayyuu bara kana kilaboota shaampiyoonii liigichaa ni ta'an jedhaman keessaa jalqaba irratti kan ka'atii ture. Garuu faallaa sanaatiin kilabiin kun imalaati kan jiru. Ammallee bulchiinsa kilabichaatiin wal qabatee haala filannoo leenjistoota akkasuma akka walii galaatitti caasaan kilabichaa qindoomina kan qabnee fi jabina kan qabne kan himamu. Adaamaan haala kanaan itti fetaanaan hireen bara darbee jiraachuu dhabuu dandeessi waan ta'eef liigicha keessa turuudhaaf kan rakkatu fakkaata. Idaa goolii 4 qaba. Goolii 33 sadarkaa 11ffaa irra taa'ee jira. Kilabni sadarkaa 19ffaa irratti argamu Maqalee Sabaa Indartaan qabxii 29 qaba. Adaamaa fi kilaba sadarkaa 19ffaa irra jiru Maqalee Sabaa Indartaa gidduu qabxiin jiru qabxii 4 qofaadha jechuudha. Tapha lama Maqaleen kan injifatu yoo ta'e akkasuma Mirregannas Shireen kan injifatu yoo ta'e Adaamaan gara sadarkaa 19ffaatti kan gadi dhufu ni ta'a. Kanaaf kilabichi amma liigicha keessa turuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu kun hojmanii guddaa kilabichaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Shaggar qabxii 32 akkuma Adaamaa kilaba rakkoo keessa jirudha. Sadarkaa 12ffaa irratti argama. Kilaboonni kun kilabni kun lamaan isaaniitu leenjistoota geggeessanii jiru. Shaggar Ashanaa fi Baqqalaa kaasuudhaan Dr. Iyyaasuu bakka isaa buusee jira. Akkasuma
Adaamaan Siyum Kabbadaa gaggeessuudhaan itti aantota Daawit kan amma kilabicha leenjisaatti jiranii kanaaf egaa ammallee hojiin biraa hojjetamuu akka qabuu fi liigicha keessa turuudhaaf kilaboonni kun lamaan isaaniitu bifa biraatiin kallattii biraatiin ilaaluu akka qabanidha kan namatti mul'isu.